Dear sir, I am a Hindu. I am ready to accept Islam if you answer this question of mine. My question is regarding future prediction in the Quran. Number one, when Twin Tower 9/11 will be destroyed, the time was made. Gaafiin duraa Al-Hidaaya pilaatfoormii irratti ergame. Qotee bulaa muktii daastuu jedhamutu Murshidaa Baadindiyaa irraa gaafate. Yaa jaalatamaa Dr. Zaakir, an hordofaa amantii Hinduuti. Gaafii kiyya kana yoo naaf deebistee Islaamummaa fudhachuudhaaf qophiidha. Gaafiin kiyya dhimma waan of dura dhufuu kan Quraana keessatti ibsameetiin wal qabata. Tokkoffaan gamoowwan lamaan kan New York keessaa guyyaan itti barbadaayanii fi barri isaa Quraana keessatti ibsamee jira. Raagni kun Quraana keessatti suuraa Tawbaa aayaa 109 fi 110 irratti ibsame. Suuraan Tawbaa suuraa 9ffaadha. Guyyaan gamoowwan itti barbadaayanis ji'a fulbaanaa ji'a 9ffaadha. Suuraan kun juuza 11ffaa keessatti argama. Guyyaan itti barbadaayanis guyyaa 11ffaadha. Jalqaba suuraa Tawbaa irraa kaasee hanga aayaa 108tti baay'inni jechoota jiran ammoo bara gamoowwan barbadaayan bakka bu'a. Kan lammataa waa'een ilmi namaa addeessa gubbaa qubachuudhaa suuraa Alqamar keessatti ibsameera. Akkuma beekamu ilmi namaa bara 1969 addeessa gubbaa qubate. Akka bara hijraatti ammoo bara 1389 ta'a. Suuraan asirraa kaasee hanga suuraa qamar aayatoonni jiran baay'inaan 1389 ta'an. Akkasumas harfiiwwan afaan Arabaatiif lakkoofsa bakka bu'u numerical value irratti hundoofnee harfiiwwan suuraa qamar aayaa 1ffaa irra jiran yoo walitti edaanu 1389 arganna. Dhimma kanarratti maal jetta? Obboleessi Muktii Daas jedhamu yoo gaafii isaa kanaaf deebisaa kenne Islaamummaa akka qeebalu dubbate. Wanti inni beekuu barbaade ammoo waa'ee waan if dura dhufuu beekuuti. Waa'een September 9/11 yookaan diigamiinsa gamoowwan lakkuu Ameerikaa Quraana keessatti guyyaa fi barri isaatis himamuu isaa beekuu isaa nuu hime. Kunis suuraa Tawbaa suuraa 9ffaa aayaa 109 fi 110 irratti ibsamuu isaa nuu hime. Suuraan Tawbaa suuraa 9ffaadha. Jiini diigamiinsaatis ji'a 9tti ture. Suuraan kun juuza 11ffaa keessatti argama. Kunis guyyaa diigamiinsaa bakka bu'a. Sunis fulbaana 11 jechuudha. Aayaa jalqabaa suuraa Tawbaa irraa kaasee hanga aayaa 108tti jechoota jiran yoo lakkooftan bara barbadaa'insaa arganna. Dabalataanis Quraana keessatti suuraa qamar keessatti guyyaan ilmi namaa addeessa gubbaa qubate ibsameera jedhe. Sunis bara 1969tti akka hijriitti bara 1389 ta'a. Kanaafuu baay'inni aayatoota suuraa naasirraa hanga suuraa qamar jiru yoo lakkooftan 1389 ta'an. Sun bara hijriitti walitti gala. Dhimma kanarratti maal jetta jedhee gaafate. Fakkeenyota inni amma kenne lamaan kanniiniin wal qabatee tafsiirri Quraanaa waa'ee isaanii dubbatu hin jiru. Kun akka ayyaadutti waa mi'eessuudhaaf kan daddabalameedha. Musliimoonni gariin raagota jiran Quraanaa wal qabsiisuudhaaf yaalii taasisanidha. Kanarraa ka'uudhaan balaan sun suuraa Tawbaa suuraa 9ffaa aayaa 109 irratti ibsamee jedhan. Suuraa Tawbaa suuraa 9ffaa aayaa 109 yoo dubbistan wanti jedhu sila nama dhaaba waan ijaaruu sodaa rabbiitiif jaalala isaa barbaaduu jecha ijaaritu caalamoo nama dhaaba takkaa jaarmaya isaa qaccee yookaan moggaa qarqara boolla ibiddaa yookaan qarqara hallayyaa kan jiguu ka'e irratti ijaarutu irra caala. Dubbii Quraanni waa'ee diigamiinsaa haasawee kana namni gamoowwan lakkuu waliin wal qabsiisuudhaaf yaada haarawaa qabatee dhufe. Sanboora Quraana keessatti wanti kun ibsameera jedhe. Kun guutumaan guututti dogongora. Sababni isaa aayaa 2 of duuba deebitanii suuraa Tawbaa suuraa 9ffaa aayaa 107 yoo dubbistan waa'ee orma munaafiqaa kan masjiida ijaaranii dubbata. Bu'uurri masjiida warra kanaa muumintoota irratti fitnaa uumuudhaan kan kaayamedha. Kanaafuu bu'uurri akkanaa gaarii mitii jedhe. Aayaan itti aanu ammoo bu'uurri gaariin taqwaa akka ta'e dubbata. Bu'uura masjiida keessanii taqwaa yoo ta'e sun masjiida keessatti salaatamu ta'a jechuu isaati. Aayaan 109 ammoo kanniin lamaan irraa isa kamtu irra caala jedhee gaafata. Masjiida yoo ijaaran taqwaa rabbii fi jaalala isaa barbaadu irratti ijaaruutu caalamoo bu'uura isaa qarqara boollaa irratti ijaaruutu caala. Itti fufuudhaan kan iddoo akkanaatti ijaaramu ni diigamaa jedha. Xumurri isaatis ibidda azaabaati. Kanaafuu aayaan kun waa'ee masjiida munaafiqootaan ijaaramuu kan bu'uura isaa musliimoota qoqqooduu godhaterraa dubbata. Masjiidni akkanaa kun masjiida sirriitii miti. Itti aansuun yeroo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanitti munaafiqoonni akkamitti masjiida akka ijaaran dubbate. Aayaan itti fufuudhaan bu'uurri sirriidhaa taqwaa ta'uu akka qabu dubbate. Aayaan 109 irra caalaan masjiidaa kan bu'uura isaa sodaa rabbiitii fi jaalala isaa argachuu godhatee ijaarame akka ta'e nuu hime. Inni qarqara hallayyaa irratti ijaarame kan diigamu akka ta'e ibsa.
Tafsiirri tokkolleen aayaan kun mudannoo September 9/11 ibsa jedhee kan ibsa hin jiru. Hamileedhaan kaka'uudhaan musliimoonni wantoota tokko tokko walitti galchuudhaaf yaalan ni jiru. Kun guutumaan guututti sirrii miti. Tilmaamota akkanaa keessa seenuu hin qabnu. Kun yoo dhugaadha jenne aayatoonni kanaan dura jiran kan waa'ee waraana mushrikoota Makkaa waliin godhamee ibsan guyyaa waraana godhamee walitti galaniiru. Sunis suuraa Toobaa keessatti argama. Kunis suuraa 9ffaa juz'a 11ffaa keessatti argama. Gama biraatiin Qur'aanni kaalaandara addeessaa yookaan hijiraa fayyadamu akkamitti kaalaandara warra Awurooppaatiin lakkoofsanuu hima. Kun tilmaama namoota dhuunfaati. Kun waan nuti hordofuudhaa qabnu miti. Waan Rabbi Qur'aana keessatti dubbate hordofuu qabna. Akkasumas tafsiirota ulamaa'iin gurguddoon kennan jala deemuu qabna. Wantoonni akkanaa kunniin musliimoota muraasa kan muujizaa Qur'aana keessaa mirkaneessuuf jecha tilmaaman kaayanidha. Wanti akkanaa kun islaamummaa fayyaduu irra ni miidha. Qabxiin itti aanu kan namni addeessa gubbaa bara 1969 yookaan bara hijiraa 1389 qubate jedhus sunis tilmaama qofa. Faayidaa guddaas hin qabu. Wantoota akkanaa kana faana yoo deemte tarii qabxii tokko kan walitti galuu fi 99 ammoo kan walitti hin galle argachuu dandeetta. Ayataalee Qur'aanaa kanneen biroo hoo kan dhimmoota biroo irraa haasayan akkam goona. Loojikii kana fuutee ayatoota Qur'aanaa kanneen birootiif yoo fayyadamte guyyaa dubbatame sanii walitti hin galu. Dhugumatti obboleessi Muktiidaas waa'ee tilmaama fuduraa beekuu yoo barbaadde waan hedduutu jira. Dhimma kanaan wal qabatee Qur'aanni kalaama Rabbiitii mata duree jedhu irratti haasawa taasiseera. Dhimma kanarraa gadi fageenyaan dubbadheera. Qur'aana keessatti wanti fudura dhufu hedduutu ibsame. Fakkeenyaaf suuraa Ruum suuraa 30ffaa aayaa 1 hanga 6 irratti akkana jedha. Alif Laam Miim. Ummanni Ruum dachee as dhiyaattu keessatti mo'ame. Ormi Ruum eega mo'amanii waggaa muraasa keessatti mo'atuuf taa'an. Guyyaa Ruum mo'atu ormi Islaamaa ni gammadu. Yeroo aayaan kun buufamu warri Faars warra Ruum injifatee ture. Yeroo kanatti mushrikoonni Makkaa gammadoo turan. Sababni isaa warri Ruum warra Rabbitti amanuudha. Warri Faars kan ibidda gabbaru warra Ruum mo'atan. Kanaaf mushrikoonni Makkaa gammadan. Musliimoonni mu'minoonni hedduu gaddan. Yeroo sanitti aayaan kun buufame. Ummanni Ruum dachee as dhiyaattu keessatti mo'ame. Ormi Ruum eegamoo amanii waggaa muraasa keessatti mo'atuuf taa'an jedhe. Waggaa muraasa jechuun waggaa 10 gaditti jechuudha. Warri Faarsii warra Ruum bara 615tti injifatan. Haa ta'u malee warri Ruum sun waggaa 9 keessatti deebisanii warra Faarsii injifatan jedhee namni eegee hin jiru ture. Bara 624tti warri Ruum ni mo'ate. Mudannoon kun Qur'aana keessatti ibsameera. Waan iftira dhufu kan Qur'aana keessatti ibsame. Qur'aanni yeroo sanitti ture. Osoo Qur'aanni jiru, osoo nabiyyiin jiran raagni kun dhugoome. Kunniin dhugaa seenaati kan mirkaneeffamuu danda'uudha. Qur'aanni dhimma kanarratti ifaan dubbata. Fakkeenyaaf suuraa Fatih yoo dubbistan suuraa 48ffaa aayaa 27 irratti akkana jedha. Rabbiin abjuu ergamaa isaa agarsiise dhugoomseefii jira. Yoo Rabbi jedhee dhaqxanii Makkaa xawaaftan. Isinii hoggaa Makkaa seentan waa takka hin sodaanne, isinii mataa keessan haaddattu, ammallee isinii gariin keessan mataa caratu, kan abaduma waan isin miidhu hin sodaanne, Rabbiin isa waan isin hin beeyne beekeeti. Rabbiin eebjuun nabiyyiidhaa akka dhugoomuuf jiru dubbate. Makkaa seenuudhaan masjiida qulqulluu san xawaafuudhaan eebjuun isaanii ni guutama jedhe. Mataa haadatuudhaan umraa yookaan hajjii raawwatan. Nagayaa fi tasgabbiidhaan kan waa hin sodaanne ta'anii seenan. Akkuma seenaa irraa baranne nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam umrii isaanii gara xumuraa irratti Makkaa bananii seenanii jiran. Maasha Allah, injifannoon sun injifannoo dhiiga malee argamteedha. Alhamdulillah, kun waan ifduraa ni mudata jedhamee himamee ture. Haaluma wal fakkaatuun suuraa Nasri suuraa 110 irratti akkana jedha. Izaa jaa'a nasrullaahi wal fathu wa ra'ayta an-naas. Wayita dirmachuun Rabbii sii dhuftee Makkaan banamtee ammas namni bakka hundaa Islaamatti seenuu garte. Rabbii kee tasbiiha godhi waan isaan hin malle hundarraa qulqulleessi. Ammallee araarama Rabbii keetii barbaadi. Rabbiin kan nama gara isaa deebi'ee akkaan dhiheessee akkaan qeebalu. Kunis waan osoo hin mudatin dura Qur'aana keessatti ibsame. Namoonni hedduun Islaamummatti seenaniiran. Nabiyyiinis sallallahu alaihi wasallam gara Makkaa deebi'anii jiran. Yeroo hajjii isaanii raawwatan sanitti sahaabota 100 fi 24 ture. Alhamdulillah, kun waan ifdura ni mudata jedhamee himame. Dabalataan suuraa Lahab yoo dubbiste suuraa 111ffaa irratti waa'ee Abuu Lahab abbaa ibiddaa dubbata. Akkuma beeknu Abuu Lahab diina hamaa nabii keessaa isa tokko. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam nama tokko dubbisanii yoo biraa deebi'an inni dhaqee faallaa isaanii nama sanitti dubbata. Gurraacha siin jedhanii adiidha jedha. Nabiyyiin guyyaadha siin jedhee lakki halkanii jechaa waan nabiin sallallahu alaihi wasallam dubbatan faallaa isaanii dubbataa ture. Akkasuma nama akkaan kijibuudha.
Suuraa fi ayatoonni kunniin san booda buufaman. Suuraan kun Abuu Lahab abadan islaamummaa akka hin qeeballe dubbate. Du'ee nama ibiddaa ta'a jedhe. Eega suuraan kun buufameen booda Abuu Lahab waggoota dheeraaf jiraateera. Nabiyyi irratti kijiba hedduu dubbate. Silaa faallaa Nabii sallallahu alaihi wasallam yeroo takka qofa dubbatee Qur'aana kijibsiisuu ni danda'a ture. Ani muslima jedhee yeroo takka qofa dubbatuu ni danda'a ture. Silaa amanuun isarraa hin eeggamu. Ani muslima jedhee osoo dubbatee Qur'aana kijibsiisuu ni danda'a ture. Rabbi subhaanahu wa ta'ala Abuu Lahab abadan islaamummaa hin qeebalu jedhee osoo inni lubbuun jiru dubbate. Kijibaan akka nama sanii diinni hamaan islaamaa sun silaa kijiba takka qofa dubbatutu isarraa eegama ture. Osoo inni yeroo takka qofa kijibee Qur'aana kijibsiisuu ni danda'a ture. Wanti isarraa eegamu ani muslima jedhee dubbatuu qofa. Salaatuun irraa hin eeggamu, muslima fakkaatuun irraa hin eeggamu. Ani muslima jedhee hima takka qofa dubbatutu irraa eegama ture. Saniin Qur'aana kijibsiisuu ni danda'a ture. Haa ta'u malee inni hin dubbanne akkasumatti du'ee ibidda seensifamuu isaa ni beekna. Waan of dura dhufu himuu jechuun kana. Yoo waan akkanaa beekuu barbaadde dhimma waan of dura dhufuu kan Qur'aana keessatti ibsame beekuu yoo barbaadde viidiyoo kiyya kan Qur'aanni kalaama Rabbiiti jedhu ilaali. Dhimma sanirraa sa'aa 1 fi daqiiqaa 45 haasawe. Yeroo gaafii fi deebisaa yoo walitti edaane sa'aa 3 fi walakkaa ta'a. Qur'aanni wahii xumuraa fi goolabbii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kan ergamaa xumuraa fi goolabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buufameedha. Kitaabni kamuu kalaama Rabbii ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf qormaata yeroo dabruu qaba. Yeroon durii yeroo mu'jizaati. Qur'aanni ammoo mu'jizaa caale. Itti aansuun yeroo hogbarruutti dhufe. Araboonni muslimas ta'ee kanneen muslima hin ta'in Qur'aanni kitaaba dachirra jiru keessaa kitaaba irra bareedaa ta'uu isaa irratti walii galanii jiran. Yeroon amma irra jirru yeroo hogbarruutii miti. Kitaabni tokko bifa akkaan bareedaa fi nama hawwatuun dachiin diriirtuudha osoo jedhee namni ammayyaa itti amanaa? Deebisaan hin amanu kan jedhuudha. Yeroon amma keessa jirru yeroo saayinsii fi teeknooloojiiti. Qur'aana qormaata saayinsii fi teeknooloojii yoo qormaatuu barbaadde Qur'aanni ayatoota 6,000 ol qaba. San keessaa kanneen kumaan lakkaa'aman waa'ee saayinsii dubbatan. Dhimma kanarratti gadi fageenyaan dubbadheera. Qur'aanni waa'ee baayoloojii dubbata, waa'ee fiiziyooloojii dubbata, waa'ee ooshinoloojii dubbata, waa'ee zooloojii dubbata, waa'ee imbriyooloojii dubbata, waa'ee fayyaa dubbata, kanneen birootis hammateera. Dhimmoonni kunniin Qur'aanni kalaama Rabbii ta'uu isaa mirkaneessan. Viidiyoo kiyya san daawwadhu. Al-Hidaaya platform subscribe gootee waan jirtuuf kutaa viidiyoo on demand seentee Is the Quran God's Word kan jedhu barreessuun argatuu dandeetta. Insha Allah dhimmi sun akka si amansiisu abdii qaba. Akka Rabbi hidaayaa siif kennu kadha. Eega qajeelluma siif kenneen booda akka Rabbiin jannata isaa si qubsiisu siif kadha. And you can watch that tape and inshallah you'll be convinced. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you hidayah so that you accept Islam. And inshallah pray to Allah subhanahu wa ta'ala that after you give the hidayah